Sentemo TikTokii manuma keetirraa. Amaanu'eel irraa TikTokii live sentemu manuma keetirraa. Maal inni kun immoo jechicha kana Arabiffaan natti dubbachuuf afaan Oromootiin natti dubbadhu. Amaanu'eel jirta hin jedhe Amaanu'eel mana yaalaa Amaanu'eel jedhamu Finfinnee. No, Gabrieli waa'ee Amaanu'eelii yana yeroo lallabu maal jedhe beektaa hindeessaa mucaa ilmaasin waan jedhe mee baasika wangeela sibira jiraa miti osoo hin qabaadhe uummataaf naan baasa. Telefoona bilbilaatiin qaban ka bilbilaatiin qaba. So baasika Amaanu'eel yeroo ati jette waa tokkotu tisna jedhe beektaa Yesuus Kiristoositu gara koo dhufe. Mucichis Amaanu'eel jedhama. Kana jechuun Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha Gabrieli yeroo Yesuus. Ani waan baanu mana Amaanu'eel mana yaalaa warra kanaa kun olaal bakka kana mana yaalaa ka Finfinnee. Achittis Yesuusumatu fayyisa. Achitti doktoriin jiru achi keessa. Doctora. Okay, please base masa qosne badinga base ye. Abbu Yesuus Kiristoos nama hundumaa waan hundumaati jedha wangeelli yeroo dubbatu. Yaa gobazi baasika afaan Oromoo kun singalu baasika. Ela geeffadhu maali beektaa ergaa Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irratti wangeelli yeroo dubbatu siin hin jenne mee Khalid abboonni baasoo hin baastu achumatunni inkijibe waan kijibe qaanfatee dhide animo dhageeffadhaa waan kijibe kana mutaa ana kijiba deeman intarsaate malee wayne ela siri masaafu barsiisa dogoggoraa kiristaanota Nagudis Naannun jedhe amma abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan isaanii waaqa tokko kan jedhu jira nun jedhe. Jira abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan isaanii waaqa tokko jira jennaan baasii jennaan dide. Kadhanni dadhabe. Baasee kunoo. Dhaqee baasee ka'ee waan kijibaa waan jalatti barreeffame qubarra kaa'ee jaarraa kaasee nu dubbisi jennaan hin dide. Dhaggeeffadha waan jedhu. Dhuga baatuu sadiitu jira jedha. Isaan kunis hafuuricha bishaanicha dhiigicha sadanuu sagalee tokkoon dhugaa ba'u jedha. Kijiba salaala abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan isaanii waaqa tokko kan jedhu jiraanuun jedhe. Asirratti immoo waa'ee maali haasa'a? Isaan kunis hafuuricha bishaan waa'ee bishaanii waa'ee dhiigaa sadanuu sagalee tokkoon dhugaa ba'u jedha. Bishaaniif dhiigni kun iyyuu innumti bishaanii innumti dhiigni kun iyyuu tokkoon jedhu sagalee tokkoon dhugaa ba'a jedha malee bishaan kuniif hafuurri kuniif dhiigni kun tokkoon jedhu nu jechuun. Isaayyuu waa'ee bishaaniiti. Isaayyuu waa'ee dhiigaati. Isaayyuu sagalee tokkoon dhugaa ba'a malee isatu tokko kan jedhu hin jiru. Kijiba mucaa kanaatu marti qabaachaa. Yoo ammoo lakki kijibaa miti nuun jedhe immoo baasee viidiyoo nutti mul'isu. Lakkoofsa 7 fi 8 kana baasee nuuf dubbisu. Yoo lakkan hin kijibne an dhugaan dubbadde in salphadhu yoo jedhe baasee viidiyoo banee nutti mul'isu. Yoo barbaade lakkoofsa 6 irraa kaasee 7 dubbisee 8 nuuf dubbisu. Nu dubbisi. Ayye. Ni baafta. Si kadhataa olle. Ni baafta. Kana achi si wajji wacaan ollu. Inni jeno je. Dhaggeeffadhu na dhaggeeffadhu. Ni baafta. Abbu ati gidduun seeni. No ni baafta. Ni baasta. Fataa zanaa jedheensi baasa kan. Ndee? Singudis. Oh singudis. Maayini? Singudisa. Na guddisi wangeela lallaba beektanii. Baase ye baase. Kamera gara fadhuuti. Sitti argame? No. Kamera gara fadhuuti lakkoofsa 7 fi 8. 7 8 dubbisi. Agartee? Nu dubbisi. Olbay dubbisi gubbaadha. Bakkicha argitee? Ina lakkoofsi jaayso. Olbay sinjere lakkoofsa gubbaarraa eegala. Dhaggeeffadhu. Dhugaa baatuu dhaggeeffadhu. Gurba olbay sinjere. Dhugaa baatuu sadiitu jira. Aboona dhaggeeffadhu olbay lakkoofsa 6 achi gubbatti olbay sinjere dubbisi. Achis na isa kana na dhaggeeffadha. Achis na olbay dubbisi. Oy ustaaz. Dhaggeeffadhu. As kanarratti Yohaannis boqonnaa 1
Dem. Galteessa ta'uu yeroo garii waan fayyaan qabu. kijibduu akkana wajjin saatii gubuun barbaachisu. Kijibduu akkana. Maal akkana kijibdi jedhan beentee subhaana jalla waala. Laa hawla walaa quwwata illa billah. Maal amantaan Wangeeluma keessa. Maalillah. Mee ummata amma ani la yeroo meeqan viidiyoo baasee kana yeroo sadaffaan baasaa jira. Yeroo sadaffaa. Kana yeroo sadaffaan baasaa jira. Abbaa ilma fura qulqulluu sadan isaanii waaqa tokko kan jedhu jira jedhe. Ishee eessa jirannaan ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irra jiraan hin jedhe. Tole jenne. Hin dhufne. Maal jedha? Dhuga baatuu sadiitu jira jedha. Wantoota dhugaa ba'an sadii jira jechaan. Wantoota dhugaa ba'an, wantoota ragaa ba'an jechaan. Isaan kunis hafuuricha tokkodhaan jedha hafuura. Lammaffaa bishaanicha. Bishaani. Sadaffaa dhiigicha. Waa'ee dhiigaati. Sadanuu sagalee tokkoon dhugaa ba'u jedha. Isaan kun sadan dhiigichillee, hafuurichillee, bishaanichillee sagalee tokkoon dhugaa ba'u, sagalee tokkoon ragaa ba'u jedha malee bishaan kunis hafuurichi kunis sadan isaanii tokko hin jedhu. Lammaffaa waa'ee hafuuraa fi abbaa ilma haasa'an jiru. Waa'ee abbaa ilma hafuura qulqulluu haasa'an jiru. Waa'ee bishaanii, waa'ee dhiigaati. Waa'ee bishaaniif dhiigaa maaltu nu galche obboleessoo? Dhaggeeffadhu Kaalee biifama jala. Deeqaa tokko naa kenniifi. Koy nan tumura. No, anillee waan akkasii falmee. Koy nan tumura gobosiiko. Sittan himaame waa xiqqoo hubannaa qabu. Natti himtaa koy. Natti himtaa. Gaafii kee hubadhu. Gaafiin keenya abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko kan jedhu kana eessaa fiddanidha malee waa'ee dhiigaa nutti maa jedhaan jiru. Waa'ee bishaanii nutti maa jedhaan jiru. Yoo barbaadan dhiiga, yoo barbaadan dhaqaa keessa kan galadhaa. Bishaan yoo barbaadan dhaqaa keessa kan galadhaa. Waa'ee bishaanii fi waa'ee dhiigaa isaan jiru. Abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko kan jedhu kana baasaatii nutti mul'isa. Shaaloon wajjin hasaa hostaas. No, dhaggeeffadhu achumatti qabi. Anillee suma faana naasaa. Ani daqiiqaan qabu ishi. Sanyiidhaan situ ariifatee buuse malee macaafi keenya hiika mataasaa qaba nuti. Akkatti kanuma hiika mataasaa qaba. Dhaggeeffadhu. Wayyee dhaggeeffadhu ishi. Waan jedhe gaafiin waan kanarratti hundee gaafiin ijoodha hundee gaafiin sii gale. Ijoodha dhaggeeffadhu Abuu Muhaas dhaggeeffadhu. Macaafi keenya seera mataasaa qaba dhaggeeffadhu. Seera san sin gaafanne bar. Seera macaafa sin gaafanne. Gaafiin siif hin galu maaliif nama dhaggeeffattan isin qoy? No san hin jenne please hin aarin nama Waaqayyo. No ani naaru. Ani nama Waaqayyo ta'uu sobaadhu sin aaru dhaggeeffadhu. Okay namo. Hiika mataasaa qaba. Sagaleen tokko gaafa gara Nuufimta sanii miti amma waan jedhe. Okay maal dhugaa baruun dandeessani bakka. Carraa namaan kennitani maal godhu bakka. Dhaggeeffadhu baasii kana gaafiin inni si gaafate maali? Gaafiin Kaalid gaafate maali? Sii deebisaa jira deebii mucaan sii deebisaa jira. Gaafate deebii gurbaa dha'ii jalaa gurbaan nuraadii si kute. Sii gurbaa si hojii haasaa jirra. Gaafiin Kaalid maal ture? Gaaffii Kaalid gaafate ani reefan seene gaaffichi garuu sii deebi'aa jira. Waan quban qabne waan gaafiin siin gale deebisaa maal irratti mokkortati? No gaaffii gaafatame deebii sii deebisaa jira dhaggeeffadhu. Waaqayyo abbaa, Waaqayyo ilma, hafuura qulqulluu. Sadan sunuu tokkodha. Eessaa fuutan akkas jedhe eessa jedha? Mucaan sii baasaree deebii gaafa sii baasu buustan. Mucaan sitti haasaa'u jirra waa'ee mucaarra maraatiin kute. Aboon uummata mataa qulfi akka kee nama haasa'uuf yeroo hin qabu bakka nama dhageessu waan ta'eefoo. Arrabso Yesuus. No arrabso ani nama arrabsu dhugaan siin jedha garuu deebiin macaafa keenyaa gara gadiitti hin jira. Gara gadii jira yeroo kamiyyuu. Dhala siin gaafanne Waaqayyo abbaa, Waaqayyo ilma, hafuura qulqulluu sadeen tokkummaa kana isaa fuutan tokko sadeen walitti kan jedhu. Wangeela keenya irra jira aboo sii deebisaa jira mucaan. Fiidi ragaa. Kunoo sii fideen buusta yeroo sii fidee maal godhu? Aboo sii haasa'u sii ati bakka hin buutu Shaaroon immoo Shaaloom eenyu maqaan kee Shaaroon? Shaaloom. Maqaa koo sirreessi dubbisu bari dura rakkoo qabu waan barbaade jedhee garuu. Shaaloomiin nagaa maqaa miti kuni maqaa miti. Yaa maqaa miti. Mu'aastu maqaadha. Waay maqaadha san Shaaloom jechuun nagaa jechuun Shaaloom nagaa jechuudha. Nagaa jechuudha nagaan siniif haa ta'u jechuudha eega biraan qabu. Waan siin jedhe mee eessatti Waaqayyo abbaa, Waaqayyo ilma, Waaqayyo hafuura qulqulluu sadeen waaqa tokko kan jedhu eessarraa fuutan isin wangeela kakuu moofaa ilaan kan mul'ate Yohaannis. Kunoo siif hime mucaan wangeela Yohaannis boqonnaa 5:7 siif hime. Guddisaa jechaan waliin akka saree nama maraateetiiti baase. Ani farkaan qabu wangeela irra jira appilikeeshinii irra kan jiru kun sirrii miti. Maali nutti haasa'uu deemtu waan hin qabne wangeela?
isa qabu iyyuu irraan fudhattu maal godha sammuun kee duudaadha. Yoon qabaanne maal asii goota deem bitadhuuti kottu. Daawit tamiisa qabaani dhaggeeffadhu ani amma iddoo hojiin jira dhaggeeffadhu. Otoo mana jiraadha sitti agarsiisa garuu namantanii maal godha. Namantanii. Isee wangeela qabaatte kottu solee nuun arrabsiin hin agatti shi. No ansi arrabsu dhugaa rabbi cubbuudha nama arrabsuun nu biratti dhiifama. Yoon si gaddisiisee re'u ta'e dhiifama shi. Loonaan agarsiisne jechuudha. Ayyee dhiifama ayyee. Iddoo hojii dalagadhu ayyama. Maal goona waa rakkannee akhi rakkina qofaadha. Ustaad dubbadhaame eenyu jiraame? Dalila. Ustaad nama me dubbadha. Ustaz Farhan dubbadha. Ustaz Farhan jirtu? Abu Abdullah. أي مشغولة ونورني أستاذ أبو معاذ كم تنسى مشغولة Nande beerani waa qabdi itti fudhate. أوكي بكون قبوش أشياء تتفوفا أما كموتني بقى وجهني ثاني نفسي Oh nagada Naga alhamdulillah kam naguma jirro boloota musliima Baga jiraatte baga nagaan dhufte amiin baga nagaan nu eddan gooftaan isin jaallata Yoom sitti hime amanuudha Yesuusitti kan akka Yesuus gara laafes hin jiru Gara laafessi xaaxaa dhiisaatii gooftaatti amanaa jireenya bara baraa argattu Ay xaaxaallee hin jirru waan xaaxofnes hin qabnu jechuun eessa sitti hime jechuu barbaaden yoom wal argitanii akka nu jaallatu sitti hime jechuu barbaaden yaanni kun kirkiriirraa maal fuutu Kiristoos Yesuus akka jiru silaa beektu isin Yaa Ilaahii Abboo gaaffii deebisi gaaffii sirrii na gaafadhu ka Gaaffii si jaalata kan jette sana eessatti sitti hime yoom wal argitan eessa wal argitanii sitti hime siin jedhe sirrii miti laa gaaffiin kun gaaffii sirreessi Okay kanaafuu nu jaalachuun isaallee sirrii miti jechuu akkasimi no akkas miti akka si jaallatu osoo beektu yoom sitti hime dhaama gaaffii agarre nu jaalachuu isaan natti himne ilaala ati yoom sitti hime akka nu jaalatu wangeela keenyarraa hin dubbata gooftaan Yesuus ilmaan namootaatiif dabarsee akka of kenna Isa taanaan immoo waa'ee keenya yoom dubbatare yoom abdiinan jaaladha Ustaz Farhan nan jaaladha jedhee yoom sitti hime ilmaan namootaa keessa hin jirtanii isin ilmaan namootaa